garaagaraa qaamota wal waraanan lamaaninuu raawwatamaniiru. Isaan keessaa tokko ajjeechaa jumlaa Oromoota wal irratti raawwatamedha. Taatee kan hordofee viidiyoowwan yeroo muraasaan booda miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifaman ka'umsa godhachuudhaan BBC Reality Check qorannoo gaggeesseera. Kanaanis ajjeechaa kana duuba eenyu jiraachuu akka maluu fi eenyu faatu ajjeefame kan jedhu baruudhaaf yaalii taasiseera. Gaaffii fi deebii maatii keessaa isa tokko sagalee nama biraan akkanaan gabaabsinee isinii dhiyeessina. Obboleessi koo haadha manaa fi ijoollee isaa wajjin magaalaa Kamisee keessa jiraachaa ture. Wayita humnoonni mootummaa garas dhufan manarra naannaa odeeffannoo sassaabaa turan. Achis to'annoo jala oolchanii qabanii fudhatan. Anaanis hidhaan galchan. Isaa fi namoota hedduu biroo kaampii waraanaa dhiyeenya jirutti fuudhanii hidhan. Guyyoota lamaan booda konkolaataa fe'isaan bakka biraatti geessuun hunda isaanii ajjeesan. Ji'ootaan booda bakka inni itti ajjeefametti deeme reeffa isaa argadhee adda baasuu hin dandeenye. Haa ta'u malee huccuu inni gaafas uffatee ture argadhe. Bakkuma sana taa'ee odoon jirudha. Kaniin viidiyoo reeffaa argeen obboleessa koo ta'uu kaniin bare. Haala akkasiitiin egaa gaafas maaltu akka raawwate kaniin bare. Maatiin bakka sanatti namni jala ajjeefame gadda taa'uuf yaalaniiru. Haa ta'u malee akka boo'icha hin teenye dhorkaman. Inumaa'uu hidhaa fi reebichaaf saaxilaman. Maatiin keenyas haalli wal fakkaatu nurra ga'a jedhanii guddoo yaadda'anii turan. Angaruu hin ta'u jedheen dide. Du'a obboleessa koo hin dhoksu jedheen itti hime. Ifattiin gadda koo ibsadha. Rabbiin haa argu. Obboleessi koo fi namoonni achitti ajjeefaman suni sababa eenyummaa isaaniitiin ajjeefaman. Obboleessi koo hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatan qabu. Balleessaa homaatuu hin dalagne. Guutuu gabaasa kanaa viidiyoon dabalame marsariitii keenya bbc.com/afaan oromoo irraa argattu.